Akkam jirtan hordoftoota maatii Gullalleewud oduulee waqtaawaa ijoo dubbii Oromoo biyya keessaaf alaa yeroon isin biraan gaa tureef gaa jirudha. Kanneen maatii Gullalleewud hin ta'in gamanumaan like, share, subscribe gochuun nu hordofaa. Oduu injifannoo waboo zoonii giddu gala Oromiyaa 16/2021 irree fi gaachenni uummata Oromoo waboon zoonii giddu gala kaaba lixa Shaggar Tankaarfii iddoo garagaraatti fudhateen loltuu diinaa 40 ol du'aan adabee hedduu madeessee jira. Tankaarfii waboon aanaa Adaa Bargaa ganda Odaa Daalota ganda Jinaambaa keessatti fudhateen 25 battalatti yoo ajjeesu hedduu madeessee kan hafte gargar facaasuun qabeenya waraanichaa harka jiru booji'ee qabsoof galii taasisee jira. Akkasumas aanaa Daagam ganda Yaayyaa Karoo keessatti Tankaarfii waboon fudhateen loltuu diinaa 15 battalatti kan ajjeese yommuu ta'u hedduu madoon adabee lolichi injifannoon goolabamee jira. Shakkiin humna addaa Oromiyaa irraa qabnu riippii fi federaal poolisiin kan bakka buusuun ta'uun injifannoo waboon galmeesseen kun qorratti dhoqqee keessa akka diinaatti ta'e caasaa jaraa irraa odeeffannee jirra. Mootummaan abbaa irree biratti namni kabajaa qabu isa hidhate qofa ta'uu beeknee tumsii fi tokkummaan uummata keenya cimee kan itti fufu ta'uu akka qabu ajajaan zoonichaa Jaal Abdii dhugaa dhaamanii jiru. Injifannoo waboo zoonii lixaa Beeggii waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa ona Beeggii galgala kana ona Beeggii iddoo addaa Karoo Diimaa jedhamutti Tankaarfii konkolaataa 3F2 gara Toongoo deemaa jirtu irratti fudhatee jira. Injifannoon uummata Oromootiif. Oduu ammee Walisoo manni kumaandar Alamaayyoo kan bara dhufaa darbaa sabboontota gidirsuun beekame boombiin aleelamee jira. Ijoolleen biltsiginaa iyyaaddainaa soorata keessan isiniif qopheessineerraa jedhe leencichi bosonaa waboon. Mindaa akkauntii baankii kee irra jiru osoo hin nyaatin rasaasa waboo kana nyaatta. Dura duuban biyya keessaa alaa kan isin biraan geenyu Gullalleewud irraa like, share, subscribe